Akkam jirtu daawwattoota wiirtuu miidiyaa pirezidaantii Itoophiyaa ta'uun kan muudaman Taayyee Asqasillaasee eenyu? Waan muraasa isinitti himnaa haga xumuraatti nu waliin tura. An Margee Tasfaati. Manni maree bakka bu'oota uummataa Kooree Idilee waggaa afuraffaa ta'een ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseedhaan pirezidaantii Federaalaa Rippaabilik Itoophiyaa gochuun muudeera. Muudamni isaanii kun sagalee caalmaa paarlaamichaan raggaa'eera. Itoophiyaa waggaa 5 darbaniif pirezidaantii ta'uun kan tajaajilaa turan Saahilewarq Zawudee aangoo isaanii dabarsanii jiru. Taayyee Asqasillaasee mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa fi manni maree Federeeshinii hojii bara haaraa jalqabuu labsaniiru. Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee Yuunaayitid Neeshinitti ambaasaadder Itoophiyaa ta'uun yeroo dheeraaf tajaajilaa erga turanii booda ji'oota dura ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ta'an. Pirezidaantiin duraanii Saahilewarq Zawudee walakkeessa bara 2018 gara aangoo kanaa kan dhufan pirezidaantii dubartii jalqabaa ta'anii. Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee gurraandhala bara 2024 irraa kaasee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uudhaan muudamuun isaanii ni yaadatama. Ambaasaadder Taayyeen pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan kan muudaman bara aangoo isaanii kan tibbana xumuran pirezidaantii Saahilewarq Zawudee bakka bu'uunidha. Muudamichaan dura afyaa'in paarlaamaa obbo Taaggasee Caffoo sadarkaa barnootaa fi muuxannoo hojii ambaasaadder Taayyee ilaalchisuun miseensota mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshiniitiif dhiyeessaniiru. Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee amdee dippiloomatii olaanoo yoo ta'an Itoophiyaa bakka bu'uudhaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti tajaajilaniiru. Ambaasaadder Taayyeen eenyu? Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee dippiloomaatota muuxannoo waggaa dheeraa qabanidha. Waggoota 30 oliif walitti dhufeenya idil-addunyaa fi damee waggoota 30 oliif walitti dhufeenya idil-addunyaa fi damee dippiloomaasiitiin biyya isaanii kan tajaajilan ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee ministeera dhimma alaatti biyyoota garaagaraatti akkasumas biyyoota gamtoomanii Yuunaayitid Neeshin keessaa tajaajilaniiru. Ambaasaadder Taayyeen gama barnootaatiin Yuunivarsiitii Finfinneerraa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil-addunyaatiin digirii jalqabaa kan argatan yoo ta'u, biyya Ingiliziitti Yuunivarsiitii Laankaasarraa immoo digirii qorannoo lammataa isaanii quunnamtii idil-addunyaa fi tarsiimootiin argataniiru. Gorsaa imaammata dhimma alaa ministeera muummee ta'uun hojjetaa kan turan ambaasaadder Taayyeen daarekteera olaanoo dhimmoota Ameerikaatii hanga ittaanaa ministeerummaatiin tajaajilanii jiru. Kana malees dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ergamaa Itoophiyaa waggoota 2 immoo sababii hidha haaromsaa guddichaatiin biyya Itoophiyaa waliin barootaaf falmii keessatti argamtu Maasriitti ambaasaaddera ta'uun hojjetaniiru. Ameerikaa bakka waggoota dheeraadhaaf dippiloomatii ta'uun itti tajaajilanitti ammoo biyyoota gamtoomaniin alatti Los Angelesitti qoonsila olaanaa, Waashingtanitti ammoo ambaasaadera taanaa imbaasii Itoophiyaa akkasumas Siwiidin Stookholmitti immoo qoonsila ta'uun tajaajilaniiru. Dippiloomatiin kun dabalataan waltajjiiwwan idil-addunyaa garaagaraa irratti biyya isaanii bakka bu'uudhaan hirmaachuudhaan dippiloomatii muuxannoo baroota dheeraa qabanidha. Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseen waggoota 5 darban keessattuu dhimma hidha haaromsa guddichaatiin wal qabateen yeroo Itoophiyaan Maasrii waliin falmii keessa seentetti akkasumas tibba waraana Tigraayitti dhimmichi wayita mana maree nageenyaa biyyoota gamtoomaniitti dhiyaatetti dippiloomatiin fuulduratti ba'uun mul'ataniiru. Waldhabdee gaanfa Afrikaa ilaalchisee pirezidaantiin haaraa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee maal jedhan? Aangaa'otni Itoophiyaa waltajjiiwwan hedduu irratti dhimma nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti gama dippiloomaasii fi nagaan akka fala argatu ejjennoo Itoophiyaa ta'uu irra deddeebiin ibsaniiru. Pirezidaantii Itoophiyaa ta'uun tibbana kan filataman ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee paarlaamaa biyyattii irratti wayita kallattiiwwan xiyyeeffannoo Itoophiyaa yeroo taanu dhiyeessan ejjennoo Itoophiyaan waldhabdii gaanfa Afrikaatti tibbana dhalate ilaalchisee ejjennoo Itoophiyaa ibsaniiru. Akka ibsichaatti Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa mirkaneessuu keessatti ga'ee ishee ba'uu akka itti fuftuu himaniiru. Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii jajjabeessaa ta'e keessumaa biyyoota ollaa waliin qabdu daran cimsuuf kan hojjetan ta'uu pirezidaantichi ibsaniiru. Itoophiyaan buufata doonii fi karra galaanaa fayyadamuun Somaaliilaand waliin waliigaluu hordofee muddamni cimaan gaanfa Afrikaa keessatti mudateera. Walgaarreeffannaan Itoophiyaa fi biyyoota ollaa kun kan mudate sababoota waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti dhalatee dabalataan kan sababa hidha laga Abbayyaa waliin wal qabatee Itoophiyaa fi Maasriin qaban gidduu jiranidha. Pirezidaantiin Itoophiyaa ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee
ilaalchisee waliigaltee sana boodaa fi hariiroo dippiloomaasii cimaa Itoophiyaan taasisaa jirtu hordofee duula maqaballeessii Itoophiyaa irratti deemaa ture yaadachiisuun duula taasifamaa jiru kana fashaleessuuf sochiin hedduun hojjetamaa akka jirus eeraniiru. Itoophiyaan mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti Masriin irra deddeebiin tarkaanfii humnaa akka fudhattu dhaadachuusee akka hubattu beeksiftee turte. Biyyattiin dantaa biyyaalessaa ishee itti fufiinsaan kabachiisuu fi nageenya naannichaa mirkaneessuuf hojiiwwan gurguddoon gama dippiloomaasii fi daandii nageenyatti geessuu hedduun hojjetamuu fi gara fuulduraattis cimee kan itti fufu ta'uu eeraniiru. Keessattuu sochii Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti nagaa buusuuf taasiftu keessaa waldhabdee Sudaan carraaqiin dippiloomaasii nagaa ifaa fi walirraa hin cinne taasifamuun cimee itti fufa jedhaniiru. Biyyattiin miseensa guutuu BRICS ta'uunis hambaa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaa guddisuun hariiroo madaalawaa ta'e horachuuf carraa akka uumuu ibsanii jiru. Carraa gara daandii nagaatti deebi'uu Itoophiyaan waraana kaaba Itoophiyaatti gaagama guddaatti dhufeerraa hin dandamanne. Ammayyuu sababa waraanaan diinagdeen ishee kufaa jira. Waraanni sun waliigaltee Piriitooriyaa booddee cufamullee ammallee gareen bulchiinsa Tigraay bakka lamatti wal qooduun sodaa nageenyaa ta'eera. Kana malees waggoota 10 darban keessa maraammartoo waraanaa keessoon raafama keessaa ba'uu hin dandeenye. Kanaaf hundaa ol filannoon ishee daandii karaa nagaa akka ta'u shakkiin qabu. Ta'us garuu waliigaltee ulaa galaanaa fi buufata humna galaanaa Somaalilaand waliin walii mallatteessite raawwachuuf ejjennoo duubatti jedhus hin qabdu. Ministeerri muummee Itoophiyaa dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akka ta'e ibsuun kan yaadatamudha. Itoophiyaan akka seera idil addunyaatti ulaa galaanaa Somaaliyaa argachuuf waliigaluun mirga ta'uu ibsiti. Dhimma laga Abbayyaa waliinis Masrii waliin waggoota 10 darbeef irratti wal falmaa turan irratti karaa nagaa yoo ta'een alaa araaraman qabdu. Dhiyeenya kana dubbii aangaa'onni Somaaliyaa fi Itoophiyaa walitti deebisan cimaa dhufuu hordofee walitti bu'iinsa kallattiin yookaan karaa biraatiin geggeeffamu kaasa sodaa jedhu uumee ture. Akkas taanaan humnoota Masrii fi Itoophiyaa Somaaliyaa keessa buufatan gidduutti walitti bu'iinsi kallattiin akka jiraatu gochuu keessatti carraa olaanaa qabaata jedhameetu sodaatama. Haa ta'u malee sochiin IGAD dhimma kana gidduu seenuun muddamni kun yeroof akka tasgabbaa'u taasisee jira. Kun ammoo Somaaliyaan ejjennoo duraan qabatte laaffisaa dhufuusheef agarsiiftuudha. Jaarsummaa Tarkiitiinis mariin jalqabamee hin goolabamne. Himannaan Masrii fi Somaaliyaanis waltajjiiwwan idil addunyaa adda addaa irratti taasisaa turan hedduun fudhatama hin arganne. Itoophiyaa waliinis Masrii waliinis hariiroo gaarii kan qabdu Tarkiin biyyoonni kunneen wal dhibdee qaban mariin akka furaniif dhiibbaa gochuuf humna qabdi. Ejjennoo Itoophiyaa fi haalota jiran kanarraa biyyootni kun gara waraanaatti deemuu caalaa marii fi karaa nagaa dhimma isaanii furachuu danda'u kan jedhu xiinxaltoota biraa ka'aa kan jirudha. Daawwattoota keenyaa waan nu waliin turtaniif hedduu sin galateeffannaa. Nagaan nuuf tura.